wanti hanqate jiraannaan kana guutaanuun jetta akka obboleessaatti malee akka ormaatti fagaattee boo'uun sirraan eegamu. Waan tokko moon dagatin atis warri kaanis Oromoon dur gaggeessaa uumuu beeka. Gadaa keessatti aadaa isaa keessatti awwalumarraa kaasee akka itti guddifatee gaggeessaa gochuu danda'u hin beeka. Jaarraa darbe keessatti garuu Oromoon ijoollee ol ba'an amma danda'amaa ta'e ukkaamsee hambisuu malee baasuu hin dandeenye. Namoota baay'ee lakkaa'uu dandeenya. Jawaar himself hagam Oromoon obsee gargaaree jira asii kan jedhu isintu beekana caalaa. Oromoon ganama si gargaaraa sa'aatii booddee si abaara. Obsi baay'ee rakkoo ta'ee jira. Akkuma na gargaartanii gorsitanii asiin nageessan duwwaa osoo hin ta'in haqqiin baay'ee isinirra akka jiru. Warri hin dandeenye kadhannaadhaan, warri dandeessan gorsaan akka soogotan duwwaadha. Namichi kun cabuu kan hin dandeenye malee akka waa hunda fixatee baree dhufetti siyaannaan innis dogongora ta'a.